دبادو كمال قدر إيه إيه فوتو هاجر تاني فوتو كاجر تمو كتاماجر تامي كرس أماجر كرس أماجر دمي كرونا ميرا دمي دبادو بابا के कले मान जे दस्ता मान जे ने Malan jin dasida. akam jirta je ne مي كرس أماجر رجل akam jirta كرونا دي Garra zaman. إنسان فتاي من أجاجر الجولات كي تجرت جولات الكيشوا ككيتي كذا من أجاجر نجاي توي نكاك فاتمة مي مكاكي تبات Cuman gua magagi. gamme je Ani gamme aja. مي دبادو مي Kiyamati. نسراتي كات Sudah tinggal. bakka inni sodaataa ta'e durbi akka keetii Kana takka illee godhinka? jirti mee itti dubbadhu mee nagaa jedhin itti warra as keessa jiran kanaani akkam jirtan jedhini maqaa keetti maddu mee تفكر ani gamme je هاي كم جرت نجاي جرتني جولي نقوم في يومي Jadi enggak? عادي جامد شيء سنجرا ما تندف كسيلا durbaa bareeddi kana Nah, gua lagu nih. Kiyamati. جولي باي سيلا ijoollee baay'eetu si ilaalaa barsiistu kolfuka nagaan Ani gamme shmarratan jamaji. Oke. ati eenyu jedhamta ريموتي سيبي ما تسيتورا gammachiisa rimootii barbaachisee jira egaa irra mana koo addunyaa kiyoo kan mana hiriyaati yaatan jira mee ati immoo nagaa jedhi nagaa gaafadhu mee kanuma sitti toleen dubbadhu maa rakkoon qabu عشان ما أعرفون يجولي ورا كم جبتوا نجا كيساني نوتي جرب جرتا وكيو هجي نكاني جيت جرا جرا دمر كان جبتني هجي ليسا جابت تاو جدارا نام نوجي تاني جيجي راما لفيادي سينغا وان هربو فدي سينغا كان كيسامو أبساتي جبنا نوجي تمرتي سفر باتي سات على فجرتني تيوا كيو سنا إيجو نوتي كيسانو جابت تاو جدارا كيساني نوجدار ملكا عنجا amiin galatoomii guddaa isaanii siin jechuun jaaladhaa gaazexeessatu turte warri FB irratti beektan hoggaa jiraattani gaafa tokko bal'inaan isiniifan qabadhee too dhufa egaa kakara miidiyaatitti nan deebisa jedhee tan abdii qaba mee dhaamsa waan ta'e dhaamimee shamarran keenya erga biyyatti galtee hati mee waan biyya keenya kana jechuun qaala'insa jireenyatirraan qarshii qusachuurraan wal qabate mee dhaamsa tokko dhaamsa Anti sini tamu kado liga kamu tidak ya banu. Of makenya of dijiru ti kanu ala kawan ni kana kenya fa dijiru mari mutum mama dijiru biyam banu. Golo amba ki santuri wamba yimbeka ko isin bek tan jechuudha. Warri ati jirta waan hedduu beektanii warri as geessanii jireenya si dhandhamtanii achi deebitan waan hedduu beektu keessattuu warri si alamaa sadii akkas achi deddeebitanii maaliif akka milkaa'uu dadhabdan isa darberraa baraanee ittiin gadadaminaa ittiin qabaminaan isiniin jedhaa kan rakkate hunda gargaaranii rakkoo keessaa hin baasanii namni gargaaran isinuma jiraa of ta'aa dhaabadhaadha. Inni guddaan immoo warri mana qabdan warri achi teessanii asitti maatii tajaajiltan warri ijoollee qabdan mana ofii keessanii keessaa warri baatan hammamii fi eenyuun akkamitti akka gargaaru qabdan adda baasadha. Waan baay'ee nama saamu danuun keessanii beektu warri kunis irra ga'ee kun fuula sooshaal miidiyaa irratti akkuma agartanitti seenaa dhugaatii wanti argaa jirtanii of eeggannoo guddaa godhama. Mee kanarratti warri keessattuu mana qabdan jettu as gubbaarratti dhugaa dubbachuuf kan akka shamarran biyya harabaa miidhamaa jiru hin jiru. Gargaarsa namaatirraan jalqabee maatirraan jalqabee abbaa manaatiif ijoolleetirraan jalqabee mee kanarratti mee gorsa wayii kenniif dhugaa dubbachuuf jechuun nu biyya keessa jirra waan ta'eefu waan argaa jirus hin jirra waan itti jiraachaa jirus ni jirra waan ta'eefu mee gorsa tokko laadhuuf mee. Gorsa dhugaanni gabaabaan isinii filaadhu warri ijoollee keessan asitti tajaajilaa jirtanii abbaa manaa keessan ofii keessaniis biyyaa baanee hojjannee of jijjiirra jedhaadha. Yaadni kun isarraayis maddee haa ta'u achi teessanii sababa isaa asitti soortaniif hin qabdan. Namichi kana jijjiiramuuf biraa deemtan malee achi teessanii asitti isa gargaartu yeroon itti gargaartan jira yeroon itti hin gargaarres jira. Yoo ijoollee kee guddifte ta'e waan ijoollee keetiin gargaartu duwwaa ergi. Akka wanti keetirra maallaqni ta'uu qaba. Karaa barbaade hojjechuu dandeessa. Gabaa gurraachaanis ta'ee gara seera qabeessaatiinis ta'uu danda'a. Akka wanti keessan qullaa ta'uu qabu. Guutummaatti abbaa manaa keessan amantanii maallaqa dafuu keessa hin jillaafinaadha. Ijoollee kootiif jettee kan ergiteeyyuu akka ati feetutti miti dhala keetiif kan godhu.
Abbaan manaa nama jaalatu asitti akaayyoon nama wajjin nyaatee nama wajjin jiraata. Gaafa qarshii fidisiin jedhu si dursa qarshicha barbaada jechuudha. Kan ofiin dagatina. Galatoon guddaasa. Dhugaa dubbachuuf yaada hin eegnedha kan isiniif laachatoo jirtu. Hedduu tokko galatoomi egaa baay'ee cimtuudha ijoolleen miidiyaa irratti tanaan dura beektan dhugaa jiraattanii. Xiqqoo haala adda addaatiin miidiyaa irraa fagaattee ni deebiti kara miidiyaa. Amma immoo kara bunaatti tanis hin dabarsaa buna dhugaa jirraa warra buna. Obboleettiin keenya buna nu danfisaa jirtu dhaan maatiin illee mana keessa jiru. Kara bunaatti sin dabarsa. Akkitti buna danfisaa jirtu iyyuu kun olaalee akkitti teessee jirtu. Koottaa buna dhugaa asumaan affeeramtanii jirtanii. Warri buna jaalattanii yeroo baay'ee giseen buna viidiyoo irratti hojjetu dhugaa wayyoo mangalee buna dhugaa warri ittan baay'eetu jira. Rabbiin isiniin haa ga'u akka geessaniis abdii guutuun qaba. Egaa kana fakkaatan isiniin jedhaa guyyaa har'aa haala kanaan dabarsaa ta'u jirraa mana hiriyaatiyyaatittiin isiniin jedhaa isinillee immoo rabbiin isin gargaaree nagaadhaan biyya keessanitti isin galchee hiriyoota keessa wajjin nama buna dhugu rabbiin isin haa taasisu. Gola ormaa keessatti seenanni jijjiirama gaafa tokko akkatti itti fufu. Eenyumtuu ni jijjiiramnaadha biyyaa ba'a malee biyya ofii kan jibbu maatii ofii kan jibbu hin jiru. Isiniin jechuun jaaladha. Egaa kaa kunuuti buna moo akoofnee walitti deebinaan isiniin jedha. Bunni daffeera kunuuti isiniin jedha. Haala kanaan nu daffisteerti galatoomni kaa obboleettii teenya nu daffiste haala kanaani.